Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota chaanala Roozaatuu RS jira jirtu bakka jiraatanii bakka jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii akkasuma kabajaaf jaalalli kiyyaa kan inni irraa maddee dhiigarraa waraabamee bakka isin jirtanutti qilleensa irraan bararee isin haa qaqqabu isinin jedha. Itti aansuudhaan yeroo darbee shuruuxa salaataa hiikaasaa waliin ilaallee turre har'ammoo inshaallah arkaana salaataatti ceenaa jechuudha biiznallah wahda. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأركان الصلاة 14 جدا. أركان صلاة يوكام ركنين صلاة يو إسين هنجراني كان سلاني هنجراني أكما فكانيا في مني توملين أبن جتشورا yoo ta'an hin jiraanne manni jiguu danda'u salaan illee yoo harkaan hin jiraanne salaata guutuu hin taane 14 jedha. Kana durallee viidiyoo gaggabaabduu keessatti arkaana salaataa akkasuma shuruuxa salaataa fi waajibaata salaataa viidiyoo gaggabaabduudhaan isinii dhiyeesseen ture. Amma bal'inaan laalla waan ta'eef isin yaadachiisuuf jecha inshaallah 14 sanillee irra isiniif deebi'aa jechuudha. jalqabni isaa alqiyaamu maal qudratii dhaabbachuudha dandeettii wajjin watakbiiratul ihraam Allahu akbar yeroo salaata hidhannuti waqiraatul faatihati suuraa faatihaa qara'uudha warrukoo rukoo dhaquudha warrafa'u minhu rukoo sanirraa ol jechuudha wassujuudu alaa sabaatil a'daa'i lafii torban irratti sujuuda bu'uudha. Lafiin torban sun harka lameen jilba lameen quba miilaa lameenii fi addaa fi funyaan walitti tokko wali tidaalu minhu achirraa immoo ol jedhanii wal qixxaatanii taa'uudha. Wajuluusu bayna sajadatayni gidduu sujuuda lameenii taa'uudha. Waxxumaaniinatu fi jamiil arkaan cufa arkaan armaan olitti dubbanne kana keessatti xumaaniina qabaachuu suutaan qara'u jechuudha. Wattartiibu tartiiba isaa eeganii immoo deemu ammas fakkeenyaaf utuu dhaqxee bakka geessee hin dhaabbatin Allahu akbar jettee harramachuu tokko eega dhaabbattee kaate immoo utuu Allahu akbar jettee hin harramatin suuraa faatihaa qara'u akkuma kana hunda isaayyuu wal jala dabarsuu dhiistee tartiiba isaa eegdee deemuu jechuudha. Wattashudul aakhir attahiyatu dhumaa taa'uudha. Wajuluusu lahu attahiyatu saniif taa'uudha. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات أبو سورة النبي الرد صلى الله عليه وسلم قدين كان جدو فكان فتحيات أنقرفت أشهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أنقجتتي التحيات أنقاتي تدرقما أتبودا التحيات نجل قبا أنقاتي تدرقما إن لم فانمو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انجتوتي درقماتي ودون تجران سنادا فان شاء الله ربي فدي يا توكو سليني لا الله اتكيمو والتسليمتان سلامة لمن بودا. أركان الأول أركان النجل كبا القيام مع القدرة dhaabbachuudha dandeettii wajjinii waddaliilu qawluhu ta'ala ragaan kanaa immoo jecha rabbii ol ta'eetii waquumuu dhaabbadhaa lillaahi rabbiif dhaabbadhaa qaanitiina haala of gadi qaboo taataniin rabbiif dhaabbadhaa jechuudha. Harkaan inni tokkoffaa harkaan inni lammaffaa immoo أركان الثاني أركان لما تكبيرة الإحرام الله أكبر هدنا ثلاثاتي والدليل الحديث رجان حديث الرا تحريمها وانتيسي حرام قدو الله أكبر جتون حرام تحريمها التكبير يعني الله أكبر يوجدتي waan daraayyuu harama godha jechuudha. Fakkeenyaaf haasa'uurraa nyaachuurraa dhuguurraa harama godheera maaliif haramatti jetta waan ta'eef watahliiluhaa wanti immoo halaaleessi godhu attasliimu salaamataa ba'uudha. Yani erga salaamataa baatee kaate yoo haasoftes yoo nyaattes yoo dhugdes waan hundaayyuu halaalasiifteera jechuudha.
yeroo salaata hidhattu jalqaba irratti Allahu akbar eega jette wanti isii haraama godhu Allahu akbar jechuudha. Wanti halaala godhu immoo tasliimaadha. Yani salaamataa bahuudha. وبعدها إجنا أمو الاستفتاح استفتاح قراودا وهو النس سنة لما لدر كمان استفتاح قراون كن يعني يوسي قراوبات سلان نيجي بدو جتشودا قروم يو قرات جالة ماتا قولو جتشودا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هي كان ذات قطقون لك التلال وانتي فكسوم التردى ورفده ومعنى سبحانك اللهم معنى نساء سبحانك اللهم جتشون أي إسين أنزهك يعني سيقول كل سودا التنزيه كل سنويو اللائق بجلالك أنزهك سيقول كل سودا التنزيه اللقاء بجلالك كل سوشي كبجا سيملتو تاتين يعني أكا سيملون يا الله يعني كبجا سيملون أكا سيملون سيقول كل سودا وبحمدك أي ثناء عليك وبحمدك جتشوني مو أي جتشوني مو كجتشوتي ثناء فارون عليك سرتها توجتشودا وتبارك اسمك جتشوني مو أي البركة بركان تنالو ندفتي بذكرك ذكريكيتين يعني مقع كيد أولان ذكريكيتين بركان ندفتي وتعالى جدك جتشوني مو أي ارتفع قدرك سدركانك الكودا وعظم شأنك دبين وعظم قدتشودا شأنك دبين كيلي قدتشودا ولا إله غيرك أي ولا إله غيرك جتشوني مو لا معبود جبرمان هنجرو في الأرض دتيرتي ولا في السماء سماء رتلي بحق حقان سواك يا الله سوالين يعني سواك جتون سوالين جتون سوالين جبرمان برا دتيرة سنجرو سميرة سنجرو إلا سمالي جتون أتبودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى أعوذ جتون الأوذ نما جنفدا والتجئ أملني ما جنفدا واعتسموا أملني ما جنفدا جركم سدين توكيتشوما بكاسين يا الله يا رب سيني ما جنفدا جتون أعوذ جتون من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم المطرود دربة مايستين المطرود دربة مايستين المبعود فقف مايستين الرحمة الله رحمة ربي لا يضرني أكنن تقني في ديني كيستي ولا في دنيا كيستي اللي أكنن تقنيف سيني مقام فدا سيطان الراجل جودا وقراءة الفاتحة سورة فاتحة قراودا أتي بودا جودا إرقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جته hanga yoonaatti kan nuti ilaallee arkaana salaataa keessaa lama qofittiidha. Lameen sun maaliif maali? Alqiyaamu maal qudrati wa takbiratul ihraam amma reefuudha kan nuti dhufnee waqiraatul faatihaatti gallee erga waqiraatul faatihaatti gallee immoo utuu waqiraatul faatihaatti hin galin a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim jenna ammallee qiraatul faatihaatti hin gallee jechuudha. Achi booda
وقراءة الفاتحة تقل آية من الشيطان الرجيم كان إلى الليل إن شاء الله. أما وقراءة الفاتحة فاتحة سورة فاتحة قرأوا دا ركن إسين ركني دا في كل ركعة شوف ركعة كيستي إسين ركني دا يعني يوسيني إن قرأمني صلاة ننجرو جتشو دا ربنا ركع جلش صلاة نواقود عندما كين يو. كما في الحديث أكم حديث كيستي جرو يعني حديث كيستي أكم دبتا ميجروتي سورة فاتحة قرأون ركني ثلاثة هنداتي يعني ركني جتشوني مو أكما مني أتوبا ملين أبا تجر أنسان جتشودا مني تو ملين أبا سلان اللي سورة فاتحة ملي صلاة تاو جتشودا. كما في الحديث أكما حديث كيستي تأجرو أكما حديث كيستي دبتا ميجرو لا صلاة سلان هنتاني لمن لم يقرأ نمتا اللي من لم يقرأ نمتا هنقراني بفاتحة الكتاب بنتو كتابات بنتو قرآنات نمتا هنقراني سلان نساء هنجرو. وهي إسين أم القرآن هذا قرآناتي مالتو سورة فاتحة. بسم الله رتل أبنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وحده فيديو تانو كيسة الله نيرا توان تيف يا سلاف اسبق بويا تقدم فينو ولكن بسم الله الرحمن بإذن الله وحده فيديو تانو كيستي harrafa sitti nugaa warra waan baratee hojiitti hiiku rabbiin haa godhu. Immoo waan qaraan fakkeenyaaf waan salaata keessa qaraan hunda si tokkoon barree qara'u jechuun immoo waan guddaadha. Rabbiin hunda keenyaaf nuuf haa laaffisu. Warra baree barsiisullee nu haa godhu. Harraaf sitti nu haa ga'u bakka jirtanitti nagaanaaf ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.